Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafune urduftoota fi daawwattoota gurraacha Afrikaa nagaan kiyya kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtanii fi bakka jirtanitti isin bira naaf ga'u isiniin jecha. Egaan urduftoota fi daawwattoota kiyya arrallee akkuma baratame viidiyoo seenaa jireenyaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Egaan otuu gara seenaa keenyatti hin ceeneen duratti viidiyoo keenya laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jecha, akkasuma warri maatii keenya hin taanem sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jecha amma xumura viidiyoo kootitti na waliin tura. Ani maqaan kiyya Saartuu Kaffaalaan jedhama. Kanan itti dhaladhe godina Harargee Lixaa yoo ta'u, ammaaf kanan jiraadhu biyya Arabaati. Egaan seenaan kootis akkas fakkaata. Ani akkuma nama tokko obbolaa dhiiraa nama lamaa fi ana waliin nama sadii taanee maatii tokkorraatii dhalanne. Egaan harmeen kiyya gaafa ani dhaladhee umriin kiyya waggaa 6 ga'u akka carraa narraa dhukkubsattee dhukkuba sanarraa dandamachuu dadhabuu irraan kan ka'e addunyaa kanarraatii narraa boqotte. Egaan guyyaa sana ifaan mana keenyaa guddaan tokko cillim jedhee dhaame. Egaan obbolaa koo dhiiraa lamaan dabalatee anaa fi abbaa koo guyyaa sanaatii kaasneen gidiraa iyyummaa fi gidiraa yatiimummaa jireenya dukkanaa'aa fi ulfaataa ta'een qabsoo wal qabuu eegalle. Egaan haaluma kanaan firri abbaa koo fi firri haadha kootii akkasuma ollaan keenya amma nuti armee keenya dagannee jireenya iyyummaatti barruuf waan qabaniin nu gargaaruu turan. Egaan nutis haaluma kanaan jireenya iyyummaa fi yatiimummaa itti barreem waan hundumaa dandeenyee mana tokko keessam ji'a 7 nama 4 duwwaa taanee jiraanne. Innis immoo anaa fi abbaa koo obbolaa koo dhiiraa lamaan ture. Erga haala kanaan ji'a 7 waliin jiraanneen booda abbaan koo umriin isaa ijoollee waan ta'eef dirqama nu guddisuudhaaf dubartii garbiraa fuudhuun dirqamatti ta'e. Egaan abbaan kootis dubartii garbiraa fuudhee jireenya isaa haaraa jalqabe. Akkuma beekamuun dubartittiin abbaan koo fuudhee manatti galfate yookaan immoo gaayyaan keenya akkuma amala gaayyaa haaluma bultuun amalli ishee jijjiiramaa dhufe. Egaan waan feete nuun jechuu fi akka barbaadde nurratti raawwachuu jalqabde. Egaan nutis yeroo sana umriin keenya daa'ima waan ta'eef jechaa fi gocha ishee miidhaa fi gidiraa gaayyaa keenya hunduma dandeenyee yeroo dheeraa ishee waliin jiraanne. Egaan obbolaan koo dhiiraa lammanis miidhaa fi gidiraa ishee hunduma danda'a erga turreen booda garuu adeemsa keessa gaafa isaaniif gamtu biyya keessa faca'anii namoota bira ta'anii jiraachuu jalqabanii. Egaan isaan dhiira waan ta'aniif hojjetanii of jiraachisuu fi akkasuma bakka hojjetanirraa anaanillee na gargaaruu jalqabanii. Haaluma kanaan waan hundumaa obsee utuun jiraachaa jiru umriin koo waggaa 15 ga'a. Egaan haa ta'u malee akkayyoo koo kan umriin ishee baay'ee nama guddaa ta'an tokko nan qaban ture. Isheenis immoo harmee haadha kootiiti. Silaa isaan bira deemee achi taa'ee isaan bukketti nan guddadhan ture. Haa ta'u garuu harmeen haadha kootii ofii isaaniif rakkatoodha. Egaan dhullaa irratti cittoo akkuma jedhan sanaa yookaan immoo iyyeessaa in tarafuu itti tarafaa akkuma jedhan sanaa gaafa miidhaa fi gidiraan gaayyaa kootiinaaf gamtu akkayyoo koo bira deemee akkan jiraadhu murteesse. Egaan guyyaa tokko abbaa koo waameen akkas jechuudhaan itti nan dubbadhe. Egaan abbaa koo anamma umriin koo waggaa 15 ga'eera. Kanaafuu gaayyaan koo yeroo yerootti na miidhaa waan jirtuuf ani immoo isin gidduu taa'ee isin lamaanis wal dhabsiisuu waan hin barbaanneef kanaaf immoo akkoo koo bira deemee isheema waliin rakkadhee jiraachuu naaf wayyaa jedheen hin gaafadhe. Abbaan koo immoo akkas jechuun natti dubbate. Egaan yaa mucaa koo akkayyoon kee ofii isheefuu rakkattuudha. Kanaafuu akkoo keetti dhaqxee rakkoo irratti rakkoo akka ittiin taanee maaloo jechuun anaan na kadhate.
Ani immoo lakkee akka koo bira deemee qaansirallee ta'u hojii hojjedhee ofii fi akka koos jiraachisuun barbaada. Kana booddee immoo mana kana jiraachuu akka hin barbaannem gaafan itti dubbadhu. Abbaan koo immoo kiisii isaanii keessaa birrii 200 fi birrii 30 baasanii anaaf naa kennanii erga jettee hodhootii birrii kana qabadhu deemi. Anis immoo achitti dhufee sii fi akka iyyuu kee isinin ilaala nagaan deemi jedhanii anaan na geggeessanii. Anis immoo tiraanspoortii birrii 20 kaffaladheen akka koo biraan dhaqe.